دسيبالي قاشي دسيبالي شمي دستاوس السماء دستاوس السمي دستاوس السماء دستاوس السمي نبي أنتم ترتو دسيبالي قاشي دسيبالي شمي دستاوس السماء دستاوس السمي دستاوس السماء دستاوس السمي نبي أنتم ترتو نمكان جلتو نمني قلبي ساتف دوا خان إني جلتو أرقمي بير اللي دينينا شقمتي تناموسني إسي إيقمي بريمير ليجي جال لاسان بارك الله عليكما وجمع بينكما ألف ألف مبروك 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 مسرو لمان بقى كيساني بقى جمدني قويا تدا كيساني قويا قائلة كيساني نوتيسي سني بجمن نجرا congratulation أستاذ إبسا فوت أني جراني قويا كاليسا ما شاء الله تبارك الله مبروك 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 جنة بقى جيتن قويا قمتشو كيساني مسرو لمانو بقى جمدن أمس جمدا إسنين جنة gammachuun gammachuu kenna ammallee gammachuun keessan zalaaqiyaa haa ta'u baarakallah alaykuma wajama'a baynakuma bilkhair مبروك بلنال بارك الله عليكما وجمع بينكما مبروك بارك الله عليكما وجمع بينكما مبروك مبروك أرسيني لما سنين جنة ألف 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 مبروك ألف الصلاة والسلام على نبينا محمد ألف ألف مبروك مبروك هدو تكون سني جمّن يا أستاذ إبسا نمني هندي سن جالة نمني هندي سني جمّدا ما شاء الله تبارك الله baga guyyaa gammachuu kana itti geettanii guyyaa cidha keessanii guyyaa gammachuu keessanii kana nutis isinii wajji gammachuu keessan simannee gammachuu keessan isinii wajji qooddannee baga gammaddan kongiraa jenne irra deebisaan مبروك مبروك ألف 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 مبروك بقى جمدان أيها وردفتوتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في جالة متوتا دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب شانل لك يجلت أرقمتن هند كيسانو بقى جراتني فاميلي هي والرجال قبر حق أماماتي نفتاتني وردفتني نججوستان قالتوما قالن كيسان دچهاتا وكان هارا رفتني اللي أهلا وسهلا ومرحبا سنين جره هذا حوا جبسو هندقتنا سبسكرايبي قد أوري هارو دفتني كدرامو لايكي كومنتي بريسا حاملة دا لايكين كيسان كومنتي كيسان حاملة دا قالتوما سنين جر أولو ما قالتو كان درالي كان أما دفتني اللي أهلا وسهلا ومرحبا فيكم سنين جره كنتو كيسان ربي هجا مراد سيني هاقوتو فيديو كي كان راوي أستاذ إبسا جد أي ساني قمتشو وجنين سمتشو مبروك مبروك ألف ألف مبروك جد كومنتي لايكي شاشا قد قمتشو نما كميتو نقمتشيسا ما شاء الله تبارك الله أروسيني اللمان بقى قمدن بقى قيات جد أكيساني جيتني سمتني ما شاء الله اسن الراجل ما شاء الله بتشامتي ما شاء الله تبارك الله جد كومنتي جلتي بريسا hedduu tokko nama gammachiisaa gammachuu namaaf gammaduun ofilleef gammaduu jedhamaa jechuudha. Akkasuma maashaallah tabaarakallah horaa bulaa wajjiniin tura wajjiniin dullooma wajjiniin arrii filadhaa bakka yaaddan muraada gaya ilmaan heddullee aalima doktora profeesara nuuf horaa kan akka keessanii dhalatee ardii haa guutu jennee jirra Ustaaz Ibsaa namoonni hundi isaatu ni jaalataa kanaaf rabbi hajaa muraada isinii haa guutu nama wajjiniin umrii dheeratee wajjiniin arrii filatee wajjiniin hanga addunyaa kanarra jiru wajjin jiraate rabbiin isin haa taasisu gammachuun gaa'ila Ustaaz Ibsaa kana fakkaata hundi keessanuu du'aayii godhaafi
maashaallah tabaarakallaa irraa jenne hamtuun isin arginii wajjiniin horaa dagaagaa horaa bulaa isiniin jenne deebanaa dachaa irra deebine gammachuu keessan nutis isinii wajji simannee jirraa. Wallaahi hedduu tokko namatti tolaa gaa'illi Ustaaz Ibsaa gaa'ila gammachuu kan nama maraatu gammachuu maashaallah tabaarakallaa. Baga guyyaa kana geettanii guyyaa gammachuu keessanii kana argitanii nutis isinii wajji gammachuu keessan qooddanne isiniif gammannee jirraa. Ammallee nuuf horaa nuuf wajjin umrii dheeraa turaa. Umriin keessan barakaa alaamanni keessan barakaa haa ta'u. Kanaaf aroosayni lamaan yogguu wal fuudhan du'aayii godhamaafi jechuudha. Firaa ana ahli akkasuma namni nama rabbiif jecha nama jaalatullee du'aayii namaaf godha jechuudha. Jaalala qofaafi miti rabbiif jecha namni nama jaalatu jechuudha. Maashaallah tabaarakallah rabbiin nama waggaa amata dheeraa bara dheeraa wajjin ture arri wajjin filatu rabbiin isin haa taasisu akkasumatti eebbifama. Aroosayni lamaan yogguu wal fuudhanii jechuudha akka aadaa biyya keenyatti akkasitti eebbifamaa jechuudha. Akka aadaa biraatitti ani hin beeku. Akka aadaa keenyatti wajjiniin dulloomaa, wajjiniin horaa bulaa, wajjiniin turaa, wajjiniin arrii filadhaa, wajjin ilmaan hedduu horaa jedhama. Akkasi rabbiin haajaa muraada isaaniif haa guutuu fi gaa'illi isaanii gaa'ila gammachuu, gaa'ila milkii, kan riskii, kan bal'innaa, kan jaalalaa, kan gammachuu waa mara siiffatu rabbiin haa taasisu. Rabbiin haajaa muraada isaaniif haa guutu. Bakka yaadaniin isaan haa ga'u. Maashaallah Ustaaz Ibsaan fuudhanii jiranii. Kana fakkaata gaa'illi Ustaaz Ibsaa hedduu tokko namatti tola. Maashaallah tabaarakallah. Guyyaa kaleessaa gaa'illi isaanii gaa'ila gammachuu hedduu nama hawwatuun dabarsanii jechuudha. Guyyaan kaleessaa guyyaa gaa'ila isaaniiti. Guyyaa gammachuu isaaniitiin nutis gammannee fi jirra. Maashaallah irraa jennee jira wallaahi. Hedduu tokko namatti tola gaa'illi Ustaaz Ibsaa jechuudha. Mabruuk isiniin jennee jirra. Baarakallah aleekumaa wajama'a beeynakumaa irra deebisaan dachaan gammachuu keessan gammannee jirra. Nutis akkuma isin gammaddan sanitti isinii gammannee jirra. Maashaallah tabaarakallah isinirraa jennee jirra. Hamtuun isin arginii horaa dagaagaa bakka yaaddan muraada gayaa milkaayaa milkii addunyaa aakiraa nama asirratti wajjin osoo wal jaalatu wajjin turee gaafa ganda aakiraa deemellee jannata keessatti wajjin turee jannata keessatti wajjin gammadu rabbi isin haa taasisu. Misirroo keessaniif isinillee Ustaaz Ibsaa jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon gaa'ila Ustaaz Ibsaa kan guyyaa har'aa kana fakkaata hedduu tokko namatti tola. Gaa'illi Ustaaz Ibsaan guyyaa kaleessaa fuudhanii haala ajaa'ibaatiin haala nama hawwatuun haala bareedan gaa'ila isaanii dabarsanii jiranii. Gammachuma kana anillee viidiyoo irraa hojjedhee jira. Viidiyoon waa'ee gammachuu gaa'ila Ustaaz Ibsaa kana fakkaata. Isinillee rabbiin haajaa muraada isinii haa guutu hordoftoota kiyya. Kan amma jirtanis kan dura kan haaroo dhuftanis rabbiin haajaa muraada isinii haa guutu. Fiixa isinii haa baatu. Haajaa muraadni keessan galma isiniif haa geettu. Hawwiin keessan karoorri keessan galma isiniif haa ga'u. Rabbiin numa maraafu haajaa muraada nu haa guutu. Gammachuu gaa'ila Ustaaz Ibsaa kan guyyaa har'aa nutis guyyaa kaleessaa waliin qooddannee waliin gammannee viidiyoon kana fakkaata. Gammachuu guddaadha. Gaa'illi Ustaaz Ibsaan haala kanaan gaa'ila isaanii haala bareedaa haala ajaa'ibaan haala nama hawwatuun dabarsanii jiranii jechuudha. Guyyaa kaleessaa gaa'ila godhatanii jiranii. Kanaaf rabbiin waliin umrii haa dheeressu. Wajjin turaa wajjiniin dulloomaa bakka yaaddan muraada gayaa jennee jirra. Du'aayiif akkasuma alfi mabruuk aroosayni lamaan wajjiniin dulloomaa wajjiniin turaa. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya kan guyyaa har'aa kana fakkaata. Gammachuu Ustaaz Ibsaa haala kanaan qooddannee waliin dabarsinee jirra. Viidiyoon gaa'ila Ustaaz Ibsaa baay'ee tokko nama gammachiisa. Maashaallah tabaarakallah irraa jennee jirra.
Kanaafi haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti viidiyoon kiyya kan gammachuu gaa'ila Ustaaz Ibsaa kana fakkaata. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii. Baay baay isiniin jedha faamilii kiyya.